Harka fuuni akkam jirtu kun kan daawwataa jirtan OBN International Abdii Fiixeeti. Yeroon dhahaa baraan murtaa'ee guyyaan maqaan moggaafame torbaniif jiini wal furanii waggaa jechuun guyyaa 365 erga jedhamee dhalli namaa marsaa guyyoota 365 eeggatee bara haaraa erga simachuu jalqabee as isaan dhihaa waggoottan 2019 gubbaa yoogaan Itoophiyaan ammoo torban keessa jirru kana bara 2012ffaa lakkoofsisteetti. Har'a waggaa haaraa keessa torban isa jalqabaa gubbaa jirra maarree kanneen biyya jirtaniif baga waggaa haaraa bara 2012 isin ga'e yoon jedhe waan natti barfate miti. Dhalli namaa bara haaraa irratti karoora haaraa mul'ata haaraa abdii haaraa guduunfatee kan darberraa baratee kan karoorfatee milkoomina itti dhabe gara boodaatti dagatee fuula duratti tarkaanfachuuf barasa haaraa irratti milkoomina gonfachuuf egeree ifaadhaan abdii guduunfatee bara haaraatti seena. Namni jireenya ofiif karoora hin qabne garuu hoggayyuu jireenya isaa darbeen aguugamee kaleessa isaa keessa har'a gaabbiin jiraataa abdiin egeree itti haphattee bor wanti jedhu otoo itti hin mul'atin xurreen jireenya isaatii marfamtee wal geesse kontiraatiin lafarraa qabu xumuramti. Isaan jireenya isaanii karooraan geggeeffataniif garuu barri haaraan hoggayyuu hiika haaraa qabattee fi dhufti. Jireenya isaanii kan darberraa haala fooyya'aa ta'een geggeeffachuuf karoora fooyya'aa ta'e ofiifis ta'e maatii ofiif baafatanii bor kaayyoon koo kanaa jechuun kaayyoo fi karoora dallaa tokko keessatti tikfata miira haaraan bara haaraa simatu. Kaan ammoo bara haaraa kanatti kana dhiiseen kana jabeeffachuu qabaa jechuun amala ofiin nama fooyya'aa ta'anii argamuudhaaf waadaa ofiif seenu. Isa kanaan isaan biyyoota dhihaa New Year Resolution ittiin jedhu. Ayyaanota jiran hundaarra eessumattuu hiika guddaa kan namaa qabaatu bara haaraadha. Ayyaanoti kaan haalota waliin kan hidhata qaban yoo ta'an barri haaraan garuu hidhati isaa kallattiidhaan sammuu wajjin battala waggaa haaraan seenuuf balbala gubbaa ijaajjuu dhalli namaa isa darbe keessatti isa dhabe yaadee guboo jireenya isaatti harka dha'ee jireenya isaa sakattaa. Inni dhabe yoo qalbiin of nyaatee gaabbiin waxalamu inni argate immoo caalmaatti argachuudhaaf egereetti aggaammatee boriif tarsiimoo lafa kaawwataa of qopheessa. Abdiin soorata jireenya dhala namaa waan ta'eef kan argatanirra kan abdatantu caalaa jedhee dhalli namaa waggaa dhufee darbu kortuu abdiitti rarra'ee borii isaa ilaaluudhaaf hiixata. Kaleessa mijachuu fi baatuyyuu bor guyyaa biraadhaa jedhee fuula ifaan bara haaraa simata. Kanaafi kan Oromoon baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraa argitanii jedhee wal eebbisuuf. Itoophiyaan biyya sabbata sabaaf sablammiitiin walitti hidhamtee jirtu waan taateef sabooti biyyattii hundi bara haaraas ta'u ayyaana kamuu akka aadaa ofiitti simatu. Akkuma nama dhuunfaa mootummaan biyya bulchus bara haaraa seenee darbu uummata isaatiif akkasumas waan haaraa abjoota. Biyya isaaf karoora haaraa baasa. Kan kaleessaarra uummati isaa bor akka jireenya fooyya'aa qabaatuuf karoora bara hojii haaraa diriirfata. Milkoomina bara darbee sakatta'e isa taanuuf baajeta haaraa lafa kaawwata. Isa darberraa bare isa dhufuuf tattaafata. Akkuma irra deddeebi'amee dubbatamu Itoophiyaan adeemsa jijjiiramaa keessa erga seentee yeroo lammataaf bara haaraa simatteetti kan jalqabaa yerootti mi'aa jijjiiramichaa arraba gubbaatti dhandhamanii ilaalan yoo ta'u barri haaraa inni lammataa kun garuu yeroo itti jijjiiramicha maal akka barbaachisu maal akka itti irrateef maal akka itti baay'ate adda baafatanii qeequufis ta'e deggeruuf yerootti argatan fakkaata. Waggaa haaraa isa duraa bulchiinsi aangoo gubbaa jiru paartilee mormituuf aktiivistoota biyya alaatii galan simachuu irratti waan muddamee tureef hafuurri ture qeequurra gara deggersaatti kan madaalu ture. Inni lammataa kun garuu namnuu hafuura simannaa sana keessaa ba'ee erga ofii hafuura fudhatee booda isa jiruuf isa hin jirre, isa guuteef isa hin qate, isa badeef isa gale yerootti adda baafate fakkaata. Kanaafis garii biyyattiin gara badiitti deemaa jirti jedhee bulchiinsa komataa kaan ammoo kun amaluma ce'umsaatii jedhee yeedaloo jijjiirama kana lafa qabachiisuu jedhu irra deddeebi'ee dhageessisa. Barri 2011 akka biyyaatti Itoophiyaadhaaf waan gaariis waan hamaas hedduu of keessaa qaba ture. Gaarii hedduun mul'ateera akkasumas balaa hedduunis mudateera. Barri 2012 kun ammoo maal qabatee dhufaa waan waliin ilaallu ta'a. Haa ta'uti mootummaan barri fuula keenya dura jiru guyyaa haqaa jedhee kabajaan eegalee guyyaa tokkummaa jechuun bara haaraa simateera. Guyyaan haqaa maayikalaawwiitti
guyyaan tokkummaa immoo masaraa mootummaa keessatti qe'een kun lamaan yeroo adda addaatti waan waliin qooddatan wal isaan fakkeessu tokko qabu. Booda irratti itti dhufna. Bulchiinsi kun waadaa inni uummataaf gale keessaa kan duraa hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dirree siyaasaa bal'isuu yoo ta'u, kan itti aanu immoo qe'ee warshaa dararaa ta'e maayikalaawwii cufanii gara goda ambaatti deebisuu ture. Kanas tibba darbee mootummaan waadaa kana kabajee guyyaa 4 maayikalaawwii uummataaf banaa godhee ture. Kun itti fufamoo hin fufu waan waliin ilaallu ta'a. Mee har'aaf yaada keenya guyyaa haqaa fi hafuura bara haaraa kanarratti haa xiyyeeffannu. Yoo xiqqaate ganna 14 oliif mooraa dararaa dhala namaa kan ture manni hidhaa maayikalaawwii maal akka fakkaatu yeroo duraatiif mootummaan kan banee uummatatti agarsiise seensa bara haaraa kanarratti ture. Kunis kanneen manicha keessatti qaamaas ta'e qalbii hirratan dararaa sana irraanfatanii bara haaraa kana qalbii haaraaf abdiin akka simataniif yaadamee fakkaata. Kanaafis guyyaa haqaa jedhameera. Bara dheeraaf maatii hedduun sababa mooraa kanaaf jecha namoota jaallatan waliin bara baraan addaan ba'anii hafaniiru. Kaanis qalbiin kaan ammoo qaamaa hirratanii deebi'anii maatii ofiin wal arguuf carraan sabbata hiikkatteettiif. Mooraan kun mooraa gara jabinni dhala namaa keessatti sakatta'amu qe'ee namoota hedduun eelaa hin fayyine keessatti dabarsanii fi maatii hedduun ammoo akka godaannisa seenaa hooqqataa jiraatan taasisedha. Namni sobaan yakkame hoggayyuu haqa ofii barbaada. Kanneen mooraa kana keessatti maatii ofii dhabanis ta'e kan ofii keessatti dararaa arganis mooraan kun cufamee goda ambaatti jijjiiramuun hiika guddaa isaanii qabaata. Azaaba lafarraan kan fakkeeffamu maayikalaawwiin yoo cufamu namni hin gammanne yoo jiraate kanneen yakka sana waliin maqaan isaanii hidhata qabu qofaadha. Abbaa hirrummaa mootummaa 3 wal duraa duubaan kan keessummeesse maayikalaawwiin har'a seenaa darbe ta'ee cufameera. Qe'ee yeroo dheeraadhaaf hidhamtoota siyaasaa irratti gochi gara jabinaa irratti raawwachaa ture manni hidhaa maayikalaawwii uummataaf yoo banamu namoota dhibboota hedduutti lakkaa'amantu seenee daawwate. Daawwattoota kunneen keessaa garii warra kaleessa manicha keessatti aangoon abbaa hirrummaa jireenya isaanii irratti godaannisa dhiisee darbe hidhamtoota siyaasaa duraaniiti. Keenyan yookiin gidaarri manichaa irra jireessaan afaan Oromoo akka dubbatu waan argine irraa taajjabnee jirra. Barreeffamoota dararamtooti kun keenyan manichaa irratti barreessan keessaa qalbii uummata hedduu kana harkise barreeffamni tokko nuunis haalaan qalbii nu hawwateera. Afaan Amaaraatiin kan inni barreeffame. Anaaf isa na himate keessaa yakkamaan eenyuu jedha. Xumura waggaa dabarsinee kanarratti balballi maayikalaawwii yoo uummataaf saaqamu daawwattoota sana kan simatee sagalee ukkaanfame keenyan manichaa irratti hafe akkasii ture. Isaan sagalee dhiphinaa fi yaada sammuu isaanii bifa barreeffamaan achi gubbaatti dhiisan sun garii lubbuun darbaniiru, gariis qaamaaf qalbii hanqatanii har'as lubbuun jiru. Mana kaleessa keessatti fannifamanii reebamaa ba'an of duuba deebi'anii ilaaluu caalaa wanti dhala namaa suukanneessu hin jiru. Yoon seenaa maayikalaawwii daawwadhu yaadaan mooraa Ojviit keessa kanan jiru natti fakkaata. Namooti kun hedduun qe'ee kana keessatti kaleessa ofirra quphananii du'a eeggataa turan. Har'a garuu uummata waliin akka goda ambaatti deebi'anii ennaa daawwatan miira isaanii to'achuun itti ulfaataa ture. Barreeffamni keenyan sana gubbaa ture garii kan isaanii gariis kan hiriyaa isaanii isaan biraa kufeeti. Kaleessa yaadachuun har'a dubbii alaala guuranii haloodhaaf of qopheessuu hin ta'u. Gocha hammeenyaa kaleessa raawwatamerraa barannee bor akka ittiin deebi'amneef hammeenyaan hammeenyaa jennee dhaloota barsiisuuf yoo nuuf tole jennee godaannisa kanarraa haasa'uu filanne. Hammeenya kaleessaa dhoksuun yoo dhugaa ganuu ta'e malee seenaa qalama dibanii fooyyessanii sobaan araara buusuun furmaata hin ta'u. Kun kan daawwataatti jirtan OBN International. Biyya keenya otoo hin taane biyyooti qarooman isaan dhihaallee godaannisa seenaa baay'ee qabu. Ta'us kan ittiin wal caalluu jira. Seenaa darbee boodatti deebi'anii waan fooyyessuu hin dandeenyeef isaan dhiyaa isa gaarii dhaloota dhufuuf ol ka'anii isa hammeenya sana immoo maddatti gogsanii dhalooti haaraan boodatti deebi'ee akka kaleessaa sana har'a ooqqachaa kaleessa isaa keessa akka hin jiraanneef egereesaa tolchanii fi hammeenya kaleessaarraa dhiifama wal barsiisaa meeshaa kaleessa hammeenyaaf itti fayyadamaa turan har'a galii tuurizimiif itti dhimma ba'u. Isaan biratti manneen hidhaa hedduun kaleessa dhala namaaf azaaba lafarraa turan har'a garuu goda ambaati.
Itoophiyaanis mana hidhaa kaleessaa gara jabinni guddaan keessatti raawwataa ture maayikalaawwii ifatti goda ambaan taasisaa jechaatti jirti. Dhalooti dhufu hammeenya kaleessaarraa baree egeree miidhagaa fuulduree jaalala irratti bu'uureeffame akka qabaatuuf kana gochuun dirqama ta'a. Kana gochuuf garuu hammeenya jedhanii isa raawwate sana akkuma jirutti dhaloota dhufuuf dabarsuun dirqama. Maayikalaawwii jechuun bakka itti dhalli Oromoo fi akkasumas isaan mirgi namaa maaf sarbamaa jedhanii walqixxummaa namaaf abukaattoo dhaabbatan hedduun kan keessatti jireenya egeree sarbamanii boriin isaanii harka namaatiin har'a keessatti duraa gabaabbatedha. Haatiif abbaa hedduun ijoollee isaanii diidatti facaasanii akka ba'anitti otoo hin galin mana kana keessatti barri jireenya isaanii gabaabbateera. Qeerroo hedduun otoo ija isaaniitiin hin argin akka dhala hawaa jiraatan taasifamaniiru. Dubartooti hedduun yakki qaanfachiisaaf safuu sabichaa cabsu hedduun irratti raawwateera. Dargaggooti hedduun otoo maatiin bakka isaan bu'an dhabanii barbaadanii mana kana keessatti jireenyaa gara du'aatti ce'aniiru. Ifti dhaloota abdii biyyaa ta'an hedduun mooraa dhiphoo maayikalaawwii keessatti akka lammata deebi'ee hin ifnetti dhaamaniiru. Isaan ilaalcha isaaniitiif yakkaman hidhamtoota siyaasaa, gaazexeessitoota, barsiisota, barattoota yuunivarsiitii gaaffii sabummaaf mirgaa gaafataniif akkasumas isaan adeemsa abbaa hirrummaa qeeqan hedduun awwaalcha otoo hin argatin mana kana keessatti qilleensa ta'anii hafaniiru. Seenaa waggaa 27 dhiyeenyuma isaan mana kana keessa turanirraa dhageenyee wajjin imimmaan arcaafnee boonyeerra. Godaannisa jireenyaa, hanqina qaamaa dararaan sun irraan ga'ee darbe hirkoo ulee mukaatti rarra'anii ijaajjuu dadhabanii rommaa nutti himataniiru. Nutis hidhii xuuxne gaddineerraaf. Maayikalaawwiin garuu kaleessa qofaa osoo hin taane uumama isaarraa jalqabee bakka itti dhalli Oromoo qaamaaf qorqalbii itti hanqatu, bakka itti lubbuu isaa tokkitti itti gabbaru akka ta'e kanneen isa kana keessa darban seenaaf barreessanii ka'an maalummaa maayikalaawwii nu ibsaniiru. Balbala sibiilaan cufameen booda icciita hammeenyaa dhala namaa irratti mana kana keessatti raawwataa ture namooti akka ibsaa guutamaa kitaaba Prison of Conscience jedhu irratti haalaan nutti agarsiisuu yaalaniiru. Isa maayikalaawwii keessatti dararame otoo hin taane inni buna qabatee taa'ee kitaaba kana dubbisullee suukannaa miidhaa dararamtoota sanaa of keessatti dhaga'a. Wawwaannaa dhala namaa kitaaba fuula 411 irratti barraa'e kana kaleessa dararaa sagalee ol fudhatee gurra namaa keessaa wacu sagalee warra du'ee kitaabicha keessaa lubbuu horatee iyyu dhaggeeffatee inni dubbisullee amma dubbisee fixutti yaadaaf qalbiitu hubama. Maayikalaawwiin bara sanayyuu afaan Oromoo dubbata. Kun dhugaadha. Bara dargii jalqabee hanga waggaa darbe Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti gochaan mana kana keessatti raawwatu hundi isaan dallaa kanaan ala jiraataniif hibboo guddaa ture. Baroota dheeraadhaaf maayikalaawwii jechuun Oromoo qofaaf osoo hin taane isaan adeemsa mootummaa qeeqan mirga dhala namaaf falman hundaaf bakka itti du'a waliin fuulaa fuulatti wal argan qe'ee ekeraa du'aa marsee fooricaa abbaa dabaree eeggatu ture. Qe'een itti otoo du'a hawwanii duuti qaalii taatus qeedhuma maayikalaawwii kana. Inni mana kana keessatti du'a waliin walitti dhufee lubbuunaaf har'a deebi'ee qe'ee du'aa kana daawwachuuf hiree argateera. Kan maqaa qofaan maayikalaawwii dhaga'us Callamaa Beet, Xaawulaa Beet, Saayiberiyaaf Sharaatan kanneen jedhaman kutaalee seexanaaf dhalli namaa qaamaan keessatti wal argaa turan har'a carraa taanaan qaamaan naqee daawwateera. Oromoon akka sabaatti bakka kana ga'uuf wareegama guddaa kaffale. Lubbuu hedduutu badee, lafee danuu cabee, dhiiga baay'ee dhangala'e. Kanaaf ammoo maayikalaawwiitu ragaadha. Kun qabsoo Oromoo keessatti boqonnaa duraati. Mee maayikalaawwii kaleessaaf maayikalaawwii har'aatti suuta deebina. Ka'umsaaf yoo nu ta'e garuu kanneen akka maayikalaawwii manneen dararaa biyyooti har'a qarooman kaleessa keessatti nama miidhaa turaniif har'a ammoo maal akka ta'an wal bira qabne ilaaluu yaalla. Kun kan daawwataa jirtan OBN International. Qalbii keenya mee maayikalaawwii irraa hadeebifannu. Ka'umsaaf akka nu tolutti akkuma jalqaba jedhe gara Awurooppaattan yaadaan isin fuudhee deemuu yaada. Qe'ee godaannisi seenaa akka goda ambaatti gabaa tuurizimii addunyaatiif itti dhiyaatu. Kanneen seenaa beektan tarii mooraa dararaa Auschwitz jedhamu arguu baattanis dhageessanii beektu jedheetan amana. Auschwitz Poolaand gara kibbaa qe'ee industiriidhaan badhaate Uzveenichim jedhu keessatti kan argamu mooraa naaziin hidhamtoota siyaasaa keessatti dararaa turedha. Isaan naazii Yihuudotaa fi kanneen yaadaan adeemsa isaanii qeeqan keessatti dararuuf bara 1939 hanga bara 1944tti mooraa 1000 kan qopheeffatan yoo ta'u Auschwitz mooraa kunneen keessaa isa guddicha ture.
Booda mooraan kun bakka isaan lammiilee Yihuudotaa afuura jireenyaa ishee dhumaa keessatti baafatan ta'e. Kanarraan kan ka'es the final solution yookiin qe'ee furmaata dhumaa jechuun moggaafame. Kun seenaa waggaa 75 oliiti. Har'a mooraa kana daawwachuuf yoo seentan mooraa du'aa akka ture akkasumaan beektu. Daaraa lafee dhala namaa mooraa sana keessaa mul'atu argitanii waan amaamoti du'aa harka wal qabatanii mooricha keessa asiif achi adeeman isinitti fakkaata. Ittiin milkoofne malee isaan naazii jala bultii injifatamuu isaanii irratti yakka mana kana keessatti dhala namaa irratti dalagaa ba'an faana balleessuuf yaalii guddaa godhanii turan. Ta'us har'a yakkaaf ashaaraan yakkaa sun Auschwitz UNESCOtiin galmaa'ee akka goda ambaatti uummata miliyoonaa ol ta'utu waggaa waggaadhaan guutummaa addunyaa irraa dhaqee hammeenya naazii mooraa sana keessatti daawwata. Meeshaalee naaziin dhala namaa ittiin dararuudhaaf itti fayyadamaa ture qodaa hidhamtoonni sun fudhatanii mana hidhaa kana seenan har'allee manuma sana keessa jira. Seenaa gaariis ta'e hamaa hunda waliin daawwattu yoo mooraa Auschwitzin seentan. Isa badaarraa baratanii isa gaarii jabeeffataa egereef dhaloota irratti ijaaru malee seenaa badaa sana akka waan hin turreetti haquuf yaaluun haqa otoo hin taane matumaa madaa hidhamtoota sanaarra deebi'anii madeessuu akka ta'e Auschwitz ragaa guddaadha. Yoo abshaalummaan itti dhimma hin baane dhala namaa waa sadiitu hammeenyatti geessa: maallaqa, beekamtii fi aangoo. Jibbiinsa, of tuulummaa fi ofittummaan birkii isaan kana sadaniiti. Hidda dhalata xaaliyaanii kan ta'ee fi waggaa 500 dura lubbuun jiraatee kan darbe falaasaan, barreessaa, hayyuu seenaa, dippiloomaatiif nama siyaasaa kan ture Niccolo Machiavelli kitaaba isaa The Prince jedhu keessatti dhalli namaa akkamiin akka aangootti ba'uuf akkasumas akkamiin aangootti cichee turuu akka danda'u barreessee jira. Hayyooti hedduun kitaaba Machiavelli kana kitaaba hammeenyaatii jedhanii hadheessu. Gari ammoo kun adeemsuma jireenyaa amala dhala namaa keessa dhokatee namaa wajjin jiraatu kan yeroo eeggate haalaaf yeroon ifa isa baasu amaluma namummaati malee waan haaraa miti jechuun mormu. Isaan aangoo gubbaa jiran aangoorra of tursuudhaaf nama ajjeesuu amanamummaa cabsuuf sodaatamuu qabu jechuun hooggansa siyaasaa hammeenya gorsa Machiavelliin. Yoo lamaansaa wal faana deemsisuun jabaate jaallatamuun sodaatamuun akka filmaata ta'es dubbata. Har'a isaan gaarummaa hojjetanii hawaasa isaanii biraa mararfannaa argachuu hin dandeenye hoogganooti siyaasaa hedduun gorsa Machiavelli kana keessaa tokko yookiin lama beekanis ta'e otoo hin beekin kitaabicha dubbisanis ta'e otoo hin dubbisin hojiirra oolchu. Adolf Hitler kanneen keessaa nama tokko. Qorattoonni hedduun Hitler amala Machiavelliin jedhu kana hin qabu jedhanii falmaniyyuu wantoota inni qalbii uummata Jarmanii to'achuudhaaf gochaa ture garuu gorsa hammeenya Machiavelliin eeru keessaa tokkodha. Waan barbaadde tokko argachuudhaaf kaayyoo kee isa dhugaa aguugiitii wanta namni yeroof sirraa dhaga'uu barbaadu qofaa itti himi jedha Machiavelliin. Maarree Hitleris amma gara aangootti dhufuutti namni amala isaa isa dhokataa keessatti arge hin turre. Jarmaniin qisaasama siyaasaarraa baraaree dhoqqee hiyyummaa fi liqii keessaa biyyattii baaseen biyya badhaatuu taasisaa jechuun akka uummati fuula isaa gara isaatti naanneffatuuf onnee uummata sanaa jechoota mimmiidhagoo filatamoo ta'aniin onnachiisee miliyoona of dudduuba hiriirsuu nama danda'edha Hitler. Inni kun uummata biratti waan amanamummaa isaa laateef jechas bara 1933 chaansilara biyyattii ta'uudhaan aangoo olaanaa biyyattii gubbaatti akka ol ba'u isa gargaareera. Guyyaa sanaa jalqabee fuula isaa lammiilee Yihuudotaa irratti naanneffate Hitler. Yihuudota biyyattii keessa jiraatan akka madda rakkoo dinagdee biyyattii ta'aniitti cilee dibuu hojii isaa duraa godhate. Jibbiinsa akka furmaataatti ilaaluu eegale. Matumaa Jarman waraana addunyaa tokkoffaa keessatti akka mo'amtuuf ga'ee olaanaa kan qabaate isaan Yihuudotaatii jedhee madda rakkoo siyaasa biyyattiif jara komachuutti ka'e. Yaada Hitler kana miliyoonatu dhugaadhaa jedhee fudhate. Kanaafis Hitler biyyattii dhoqqee hiyyummaa keessaa harkisee baasuu nama danda'uudha jedhanii jabinaa fi cichummaa Hitler ifatti faarsuutti ka'an. Hitler guutummaatti aangoo yoo dhuunfatu demokraasii biyya Jarman biyyootti makee gocha abbaa hirrummaatti fuula isaa naanneffate. Akkuma Machiavelliin jaallatamuun sodaatamuutu aangoorra nama tursaa jedhe Hitleris daandii sana filate. Battala kaabinoota isaa amansiisee heera biyyattii keessaa barreeffamoota mirga nama dhuunfaa fi akkasumas kan pireesii kabajuu darbees mirga waan barbaadan dubbachuu fi walitti qabamuu hayyamu haqsiise. Bakka isaanis seerota hamoo ta'aniif jibbiinsa sanyummaa gubbaatti kan hundaa'an hedduu hojiirra oolchuu jalqabe. Kitaaboti barmootaa akka yaada naazii leellisanitti irra deebi'amanii akka maxxanfaman taasifaman.
suuraan Hitler golee hundaa keessatti maxxanfamuun jalqabame. Gaazexooti 1600 ol ta'an ni cufaman. Kan hafan ammoo hayyama paartii naazii ala akka fuulli tokkollee hin maxxanfamne dhorkaman. Gestapo Storm Troopersiif Salshus kanneen jedhaman humnoota addaa leenjisuudhaan isaan faallaa Hitler dhaabbatan hunda hidhuu dararuuf ajjeesuu irratti bobba'ame. Booda paartiin isaa naaziin gocha sanyummaatti suuta akka seenuuf balballi saaqameef. Qomoo ofii ol fuudhee waaqattaansee isaan Yihuudotaaf kanneen biroo garuu akka waan sanyii Jarman xureessaa jiranitti dhiyeessuu jalqabe. Matumaayyuu akka isaan tajaajila hawaasummaa, hojii barmoota olaanoo, mana murtii fi bakkoota biroo keessatti qooda hin fudhanne taasifaman. Bara 1933 seera Nuurambarg irrattis jibbiinsa eenyummaa sabaa irratti fuulleeffate kan Yihuudota lammii lammataa taasisutu raggaasifame. Itti aansuun seerota Yihuudota miidhuu danda'an hunda hojiirra oolchuu jalqabame. Yihuudota qofaa osoo hin taane kanneen Hitleriin morman hunda callisiisuuf yakkoota eenyummaa irratti fuulleeffatan danuun bara kana keessa hojiitti hiikamuun itti fufe. Jarman waraana addunyaa tokkoffaa erga injifatamteen booda bara 1919 kan hundeeffame paartiin naazii erga harka Hitler gubbaatti kufeen booda hiyyummaa hamaa keessatti kan dararaa argaa jiru uummati Jarman otoo beelaanii qomoon keenya hunda caalaa jedhanii of tuulummaadhaan akka ofirratti deeffataniif Hitler holola sobaa isaan sooruu jalqabe. Keessumaa isaan Yihuudota isaan Jarmaniin qixxee manneen barumsaa uummataa akka hin deemne, isaan waliin manneen siniimaa akka hin seenne, bakkeen bashannanoota akka hin fayyadamne, qe'ee garii keessatti ammoo akka hin argamnee fi amantii isaanii akka ifatti hin geggeeffanne, walumaa gala akka lammii lammataatti akka of ilaalaniif qorqalbiidhaan akka miidhaman taasifaman, qe'ee hiyyummaan gatamte keessattis darbataman. Booda manneen daldalaa isaanii garii saamuudhaan, garii ammoo akka isaan gurguratanii jireenya gadadootti kufan taasisuudhaan, gariis haleellaa irratti raawwachuudhaan akka isaan dinagdee biyyattii keessaa guutummaatti dhiibamanii ba'an taasise. Isaan gochi kun gocha hammeenyaati. Gocha akkasii eenyummaa keenya hin madaaluu jechuun adeemsa Hitler kana morman lammiileen Jarman hedduun illee gara jabina Hitleriif saaxilaman. Jalqaba waraana addunyaa lammaffaaf sababa guddaa kan ta'e fulbaan bara 1939 naaziin Poolaandiin weeraruun lammiilee Yihuudotaa kanaaf kan yeroo kaanii caalaa gadda guddaa qabateefii dhufe. Bara kana booda dhagaa kan naaziin biyyoota Awurooppaa bittaasaa jalatti kufan keessatti baay'ina Yihuudota Awurooppaa hatattamaan hanqisuuf jecha mooraa hidhaa mul'ataaf dhokataa ta'e hedduu kan ijaarsisuu jalqabe. Jaarraa 16ffaa booda amantii ofii akka barbaadanitti hordofuudhaaf kan gara Poolaandiif Nezerlaanditti godaanan Yihuudoti kun amma immoo isaan naazii dheessanii gara biyyoota gariitti baqachuun jalqabame. Poolaandiif Nezerlaand keessatti qabeenya guddaa kan horatan lammiileen Yihuudotaa kun erga qabiyyeen lafa Awurooppaa irra jireessi bittaa isaan naazii jalatti kufaniin booda rakkoo jabaatu isaan mudate. Hiyyummaaf saaxilamanii jireenya gadadoo jiraachuu caalaa mooraalee hidhaa gara laafina malee dhalli namaa akka bineensaatti keessatti ugguramutti guyyaa du'a ofii eeggataa daa'imman isaanii qabatanii akka horiitti akka jiraatantu taasifame. Akkuma jalqaba irratti jedhe Auschwitz bakka furmaata xumuraa jechuun beekama. Biyyoota Awurooppaa magaalota adda addaa keessa baabura horiitti fe'amanii gara Auschwitz dhufu. Xurreen baaburaa hanga keessoo mooraa Auschwitzitti tolfamee jira. Baay'ooti otoo iji isaanii ilaaluu Auschwitzin seenuurraa baabura sanarraa of darbatanii carraa du'aaf jireenyaa keessaa isa tokko filatu. Kan naasuudhaan dhukkubsatee baabura sana keessatti du'us hedduudha. Akka horiitti fe'amanii yoo dallaa mooraa Auschwitz seenan kan barreeffama I buy Maxfied jedhutu isaan simata. Hojiitu bilisa isin baasaa jechuudha. Hojiin kun garuu dhuguma kan bilisa isaan baasu otoo hin taane kan gara du'aatti isaan geessu ture. Meeshaaleen qabatanii dhaqan irraa sassaabamee rifeensi mataarraa haadamee bakka isaanii qabatu. Guyyaa Auschwitzin seenanii jalqabee maqaa isaaniin waamamuun hafee lakkoofsatti jijjiiramu namooti kun guyyaa sanaa kaasee namummaan irraa molqameera jechuudha. Kanneen fayyinni isaanii amansiisaa ta'e hojii humnaatti ergamu. Hojii humnaa hojjechaa suuta du'u. Kaan ammoo gara laaboraatooriitti geessamanii yaalii qorichaatu irratti geggeeffama. Daa'imman dubartooti ulfaa fi isaan dhukkubsatoo naazii irratti akka ba'aa hin taaneef jecha gara kutaa gaaza ukkaamsee ajjeesuutti ergamu. Kutaan kun gas chamber jedhama. Dallaan Auschwitz shiboo inni ittiin ijaarame humna elektirikaatti hidhamee waan jiruuf jecha mooraa kana keessaa badanii ba'uuf yaaluun gatii lubbuu nama baasisa. Haa ta'uti isaan duuti qaaliitti taate akka fedhetti shiboo sana dhaqanii harkaan qabatanii achumatti hafuu filatu. Mooraan kun yoo xiqqaate kanneen itti seenan miliyoona 1.3 keessaa miliyoona 1.1 nyaatee hafeera.
Amajji bara 1945 garuu seenaan Auschwitz dhumaaf jijjiirame. Wayita humnootiin Soviet gara Poolaanditti dhiyaachaa dhufanii injifatamuu isaanii kan mirkaneeffatan isaan Naazii faana yakkaa mooraa sana keessatti argamu akka ragaaf hin mul'annetti balleessuudhaaf ijibbaata guddaa taasisan. Hidhamtoota 60,000 ta'an yoo gara Jarmanitti fudhatanii ba'an ragaalee jajjaboodha jedhanii fi ija addunyaa jalaa dhoksuu barbaadan garuu abiddatti qabsiisanii gubuu yaalaniiru. Isaan Soviet ennaa humna Naazii injifatanii mooraa sana to'atan kanneen du'aaf jireenya gidduu turan hidhamtoota 5,000 hanga 7,000 ta'an qofaatu mooraa sana keessa ofirra quphanee du'a eeggataa ture. Qabeenya hidhamtoota du'anii uffataaf kophee isaanii har'a kanneen Auschwitz keessaa daawwataman keessaa isaan tokko. Jalqaba hidhamtooti kun yoo Auschwitziin seenan rifeensa mataa isaanii irraa haadame qofti bakka tokkotti tuulamee kan argame toonii 7,700 har'a guyyaa itti mooraan Auschwitz bilisa ba'e amajji 27 addunyaa guutuutti isaan Yihuudotaan kabajamee oola. Mooraa Auschwitz dabalatee mooraalee Naaziin yakka hamaa keessatti raawwataa ture hundi har'a UNESCO jalatti galmaa'ee qodaan yakka sanaaf dhimma itti ba'amaa turellee qabeenya hidhamtoota sanaa utuu hin hafne tokko utuu hin tuqamin namoota biyya lafaarraa gara Nezerlaandii fi Poolaandii fi Jarmaniin dhaqan hundaaf banaa ta'ee akka gola ambaatti daawwannaaf tajaajila. Biyyooti kun har'a waggaa 75 booda waan godaannisa seenaa akkasii keessummeessan hin fakkaatan. Waggaa 75 dura abbootiif akaakilee isaanii irratti dabigitan kan raawwataa ture lammileen hidda dhalata Yihuudotaa hedduun har'a siyaasa addunyaa keessa jirru kanaas ta'ee dinagdee addunyaa keessatti shoora olaanaa qabu. Galmee dureessotaa Forbes jedhamuun beekamu kan waggaan maqaa dureeyyii addunyaa 400 qabatee ba'u keessatti isaan dhiigaan lammii Yihuudotaa ta'an adda durummaadhaan argamu. Michael Bloomberg, Larry Page, Sheldon Adelson, George Soros, dargaggeessa Facebookii uume Mark Zuckerbergin dabalatee hedduun har'a dinagdee fi teknooloojii addunyaa keessa jiraannu kana isaantu raasa. Jarmanis har'a biyyoota baqattoota addunyaa simachuun beekaman keessaa lakkoofsa jalqabaa gubbaatti argamti. Gara dubbii haqaatti yoo deebinu immoo hanga bara 2007tti gocha hammeenyaa bara sana Hitler raawwateefis Israa'eliifis ta'e maatii yakka kana keessatti miidhamaniif beenyaa yuuroo biliyoona 25 kan baafte yoo ta'u hanga har'aatti kaffalaas jirti. Isaan gocha sana keessatti hirmaataniiru jedhamanis battala seeratti dhiyaatanii gocha hammeenyaa sanaaf adabbii isaan gitu fudhataniiru. Kanneen addunyaa keessa faca'anii of dhoksanii jiraatanillee haga har'aatti Jarman qabdee seeratti dhiyeessaa jirti. Waardiyyaa mooraa Auschwitz ture jedhamee namni himati irratti baname maqaansaa Reinhold Henning jedhamu waggaa 75 booda bara 2016 umurii isaa ganna 94tti qabamee seeratti dhiyaateera. Baruma keessa jirru kana baatii jalqabaa irratti immoo Ameerikaan nama Jackie Palage jedhamu bara 1949 Jarmanirraa gara Ameerikaatti nama baqatee dhiyeessuun biyya ishee keessa jiraataa ture. Qorannaa bara dheeraa booda yakka Naaziin dalage sana keessaa harka qabaachuusaa waan mirkaneeffatteef umurii isaa ganna 95tti qabdee harka Jarmanitti laatteetti. Har'a bifa kamiinuu ta'u namni ilaalcha Naazii biyya Jarman keessatti tarkaanfachiisuus ta'e tarkaanfachiisuu yaalu dhiifama hin qabaatu. Jarman godaannisa seenaa irraa barumsa guddaa argatteetti. Seenaa sana dhoksitee otoo hin taane godaannisa seenaan sun dhaqqabsiise dhalootatti agarsiiftee irra aante. Erga waa'ee mooraa dararaa Auschwitz ammana jenne mee gara maayikalaawwii fi manneen hidhaa dhokatoo dhalli Oromoo keessatti dararaa argaa ba'anii fi waa'ee dubbii haqaatti immoo haa deebinu. Kun kan daawwataa jirtan OBN International. Har'a yoo seenaa maayikalaawwii kaafnu kan yeroo dhiyoo qofaa irratti fuulleeffanna. Kanneen kitaabaa obbo Ibsaa Guutamaa Prison of Conscience jedhu dubbiftan maalummaa mooraa kanaa fi qabsoo saba kanaa amma dhageessan caalaatti hubattu. Kitaabi kun gocha ganna 10 bara 1979 hanga 1989 ture kan of keessatti qabatee jiru dararaa dhala namaa irratti raawwataa turedha. Namoota yakka hammeenyaa mooraa kana keessaa irratti raawwatame qalama isaaniitiin barreessanii ol ka'an keessaa tokko obbo Ibsaa Guutamaati. Maayikalaawwii qofa osoo hin taane masaraa Minilik keessatti gocha yakkaa raawwatamaa turellee sirriitti ibsaniiru. Masaraan Minilik qe'ee hayyoota hedduu liqimsee muraasa tufe kan beektonni Oromoo hedduun keessatti guraaramaa turan ta'uu barreessaniiru. Hammeenya maayikalaawwii kaafnee yookaan masaraa Minilik irra dabarree seenaan guutuu hin ta'u jedhu baay'ooti masaraa kana miilla isaaniin seenanii lubbuu isaaniin ba'uuf carraa akka hin argatin dubbatu.
Tibbuma kana dhimma Maayikalaawwiin uummataaf banaa ta'uu ilaalchisee namni mudannoo isaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreesse tokko akkas jedheera. Yeroo kam caalaa kan mooraalee kana keessatti ajjeechaan heddummaati. Walakkeessa bara 1980 jedha. Kanarraan kan ka'ee aduun dimismisee sa'aatiin 6 yoo ta'u namnu ofirra qophanee balbala duratti sagalee gaabiin zawuxaa yookiin immoo gaabii kee fudhadhuutii ba'i jedhu dhaggeeffataa qalbii walakkaan walitti haasa'a. Sagaleen kun waa lama of keessaa qaba. Tokko karchalleetti dabarfamu kanaachi ammoo galgala sana hafuura sheedhumaa baafachuudha jedha. Jechi gaabiin zawuxaa jedhu baala taranyaa yookiin abbaa dabaree jedhu Maayikalaawwii keessatti jechoota sammuu hidhamaa keessaa bilbilaa jiraatanidha akka barreeffama kanaatti. Yoom akka ta'e hin beeku malee mooraalee kana keessa namnu sammuu ofii keessatti murtii du'aa yaadaa jiraata. Yeroo hunda du'a sammuu ofii keessatti baatee jiraachuu caalaa waan nama ajjeesu hin jiru jedha. Arrabsoo, tuffii fi gayyisni waardiyyoota sanaan hayyoota kana gubbaa ga'u ammoo du'a lammataati. Isa kutaa 6 hin barannetu doktora tokkotti tufee akka harreetti dhiita. Kun ammoo itti yaadamee qorqalbii hayyoota kanaa miidhuuf kan ta'edha jedha barreessaan kun. Namoota akka Mu'ee Abdoo, Gazzaahin Kaasawun, Kabbada Damseef, Yiggazuu Waaqee hayyooti Oromoo jajjaboon kanneen isaan biraa gaabii isaanii fudhatanii ba'anii achumaan hafuura sheedhumaa baafatan ta'uu fuula marsaa hawaasummaa isaarratti kan barreesse namni kun nuti garuu akkamiin akka lubbuun turree mana sana keessaa baane yoo yaannu har'allee soba nutti fakkaataa jedha. Walumaa gala mudannoo namoota bara dheeraa duubatti deebinee yoo ilaalle gochi hammeenyaa mooraalee kana keessatti raawwatamaa ba'an akka nuti boodatti deebinee seenaa Auschwitz siyaasa Hitlerii fi akkasumas falaasama Makaavelii yaadan nu taasiseera. Mootummaan Haayile Sillaasee liyyuu mirmaraa jedhee kan ittiin nama dararuuf hundeesse Maayikalaawwiin maqaa har'a ittiin waamamu kan moggaaseef mootummaa Dargii ture. Abukaattoo dhala hiyyeessaa of fakkeessee kan gara aangootti dhufe Mangistuu Hayilamaariyaam amaan Maayikal Andoomii fi Tafarii Bantii of duraa maksee amma aangoo olaanaa biyyattii of harka galfatuutti amala isaa isa sirrii kan bare nama qubaan lakkaa'amu qofaa ture. Mangistuun falaasama Makaaveeliin jaallatamuurra sodaatamuu wayyaa jedhu dhugoomsuudhaaf hanga qaruuraatti qalama dhiiga fakkaatu guutee jamaa fuula duratti cabsee dhangalaasutti ga'eera. Maayikalaawwiin bara sana keessayyuu bakka itti dhalli Oromoo eenyummaa isaa qofaaf keessatti dararamu azaaba lafarraa ture. Isaan hogganooti Maccaaf Tuulamaa otoo hin ajjeefamin yookiin immoo gara hidhaa waggaa dheeraatti otoo hin darbamin Maayikalaawwiin bakka isaan itti du'a waliin wal baruu jalqaban ture. Akkuma isaan Yihuudotaa miidhaan eenyummaa isaarratti fuulleffate Oromoo gatii guddaa baasiseera. Haa ta'uti bara mootummaan Dargii kufee isaan amma gara aangootti dhufan hogganooti gocha hammeenyaa sana keessatti ga'ee qabaachaa turan hammeenya isaanii sanaaf kan gitu ta'uu baatullee gatii baasaniiru. Kan nama gaddisiisu garuu isaan hammeenya Dargii sana akka malee hadheeffataa turan Oromoo irratti gocha wal fakkaataa raawwachuu qofaa osoo hin taane waggoottan 27 darban matumaa caalanii argamuu isaaniiti. Manneen hidhaa akka Auschwitz sirna tokko qofaa innaa tajaajilan manneen hidhaa akka Maayikalaawwii garuu sirnoota jijjiiraman keessatti Oromoota mirga sabichaatiif quuqaman hedduuf azaaba lafarraa ta'uun bakka gatii lubbuu isaanii itti gabbaran holqa dhalli namaa seenee keessaa ba'uun carraa gaafatu Bermudaa ture hanga yeroo dhiyootti. Isaan Jarman godaannisa naaziin lammiilee Yihuudotaa keessatti dhiisee darbe jijjiiruudhaa baatan illee dhalooti sana booda jiru garuu akka godaannisa sana hooqqachaa garaa isaatti haloo yaadaa hin jiraanneef egeree biyya isaaniif jecha hiikoo haqaa hojiitti hiikaniiru. Mooraa dhiphinaa kaleessaa sana otoo bifa isaa hin jijjiirin seenaa fokkataa darbe sanarraa akka dhalooti baratuuf goda ambaa godhanii tursaniiru. Isaan Jarman gocha naazii tokkollee qalama dibanii bareechuufis hin yaalle. Har'a mooraa hidhaa Auschwitzin isaan Jarmanis isaan Yihuudotaas qixxee dhaqanii daawwatu. Kanaaf dhaloota dhufu keessatti nagaa buusanii darbuudhaaf namooti lubbuun isaanii Maayikalaawwii keessatti darbanis ta'e kan dararaa sanarraa hafan goda ambaa kana keessatti maqaaf suuraan isaanii taa'uu qaba. Namooti mooraalee kana keessatti dararaa hamaa argan beenya argachuu qofaa osoo hin taane isaanis ta'an maatiin isaanii godaannisa seenaa hooqqachaa haloo ba'umsa yaada akka hin jiraanneef hojiin mooraalee kanaa goda ambaatti jijjiiruu jedhu isaaniinis hirmaachisuu danda'uu qaba. Mooraaleen dararaa hafanis ifa ba'anii beekamuun dirqama. Hunda caalaa garuu guyyaa haqaa kan jedhame sana guutuu kan taasisu isaan dararaa sana raawwatan seeratti dhiyaatanii yoo himataman gaafa sana haqatu raawwatee jechuu dandeenya. Kana qofaa miti. Kanneen mooraalee kana keessatti bara
Haile Sillaasee jalqabanii amma kaleessa Maayikalaawwiin cufameetti dararamaa ba'an badii dhuunfaaf osoo hin taane eenyummaa yakkamanii waan ta'eef mootummaan wantoota eenyummaa saba guddaa kanaa xiqqeessuu fi miidhan irraa of eeggachuu qofaa osoo hin taane bu'aa har'a argameef wareegamni Maayikalaawwii keessatti kaffalame mallattoo guddaa waan ta'eef saba gatii guddaa baase kanaaf da'oo ta'uu danda'uu qaba. Gaafas Maayikalaawwiin akkuma Auschwitz seenaa ta'e hafaa jechuudha. Oromoonis akka sabaatti godaannisa seenaa hooqqachaa jiraachuurraa gara milkoomina boriitti ce'a. Kun kan daawwataa jirtan OBN International yeroo biraa qophii biraan walitti deebina. An Abdii Fiixeeti.